Okay. Introduction to human nutrition jedhama. Introduction to human nutrition for TVET studentiidhaa fi waa'ee nyaataa, barnoota nyaataati. As jalatti introduction to human nutrition jalatti contentiin jirtu. Inni jalqabaa identify common vitamin, electrolyte, nutritional supplement, mineral, wantoota viitaminoota ijoo ta'an, electrolytoota jiran, akkasuma nyaata dabalataa, albuudota, fat, protein, carbohydrate, dhangaalee nyaataa kan jiran kana tokko tokkoon laallaa. Learning objectivein yeroo chaptera kana fixe barataan at the end of this chapter the student will able to define nutrition. Jecha nutrition jiru kana hiikkaa isaanii bara. Food jechuun maali? Nyaata wanni jaaniin sun. Nutrientiin hoo maali? Dietiin hoo maali? Tokko tokkoon hiikkaa isaanii bara. Akkasumas common vitamin, electrolyte, nutritional supplement and mineral wantoota ijoo jiran tokko tokkoon adda baasa. Mee asumaan kara jalqabaatti haa dabarru. Jalqabarra definitioniin nutritioniidhaa maali? Nutrition jechuun the provision of adequate energy and a nutrient to the cell to perform their physiological function like growth, reproduction, defense, repair, such like. Nutrition jechuun nyaata anniisaa gayaadhaa fi albuudota gayaa seeliidhaaf dhiheessuu kanaatu nutritionii jedhama. Nutrient jechuun dhangaadha. Takka qabiyyee nutrientiin kun qabiyyee nutritionii keessa jiru kanaatu nutrientii jedhama. Karaa biraatiin nutritioniin damee saayinsiiti. Nutritioniin kun science of food, saayinsii nyaataati. And the substance they contain. Saayinsii nyaataatii fi wanta nyaata keessa jiruuti. Santuu nutrition jedhama. Hiikkaan isaa kan biraa damee saayinsiidhaa ta'ee nutritioniin kun deal with nutrient characteristic, amaloota nutrientiidhaa, function, faayidaa isaanii, requirement, barbaachisummaa isaa, food source, bakka irraa argatan, effect of inadequate, yoonii fi gayaa ta'uu baate qaama keessatti rakkoo inni fidu, yoo heddummaate rakkoo inni fidu, kana qoratuutu nutrition jedhama. How the body handle nutrient. Akkasumas nutritionii waan inni qoratu qaamni kun nutrientii kan akkamii qabata. Fakkeenyaaf ingestion, afaan kaatanii liqimsuu, digestion, bullaa'uu, absorption, xuuxamuu, utilization, seelii barbaaddu saniif dhiyaatu, interrelationship, hariiroo inni kun tokko tokko wajji qabuu fi metabolismii isaa akkaataa inni kun itti caccabu qaama keessatti. Social, cultural, physiological implication of food and eating. Akkasuma nutritioniin waan inni irratti xiyyeeffatu hawaasaa fi aadaadha. Psychological, waa'ee sammuudha. Nyaataa fi nyaachuu irratti xiyyeeffannaa isiin qabdu. Aadaan hawaasa sanii kamiin nyaataa jetti. Hawaasni bakka sanii kamiin nyaataa. Hawaasummaa fi aadaan isaanii kun ammas nyaataa fi soorata kan irratti akkamitti dhiibbaa akka qabdu qorata. Food jechuun maali? Nyaata wanni jaaniin tuni. Food jechuun any solid or liquid substance, wanta jajjabu hundu takka immoo wanta dhangala'aa which when ingested yoonii fi gad liqimsan will enable the body to carry out any of its life function. Qaamni kun dalagaa isaa akka dalagu wanta taasisuu danda'u hundaatu nyaata jedhama. Takka jajjabduus haa ta'u yookaan dhangala'oos haa ta'u. Can be derived from plant or animal source. Bakka lamarraa dhufa. Takka biqiltoota irraa takka immoo bineeldota irraa dhufuu danda'a. Provide energy and nutrient. Nyaanni kuni waa lama dhiyeessa. Anniisaadhaas
akkasumas dhangaalee qaamni barbaadus ni dhiheessaaf nyaanni kun. Used by body for maintenance. Qaamni kun akka of danda'u taasisuudhaa fi for growth and repair akka guddatuu fi akka bakka deebi'u taasisa nyaanni. Classification of food. Nyaata kana mi'a adda qoqqoodnu. Qoodamiinsi nyaataa karaa garaagaraatiin qooduu dandeenya. Classification by origin irratti hundoofne bakka inni irraa dhufu irratti hundoofne nyaata kana bakka lama qoodna. Food of animal origin and food of vegetable origin. Nyaata bineeldota irraa argamuu fi kan biqiloota irraa argamu jennee bakka lama baafna. Classification by chemical composition. Qabiyyee keemikaalaa isaan kun qaban irratti hundoofne yoo qoodne bakka shanitti daba'a. Faatii jira, cooma, pirootiinaa jira, kaarboohayidireetii jira, vaayitaaminaa jira, mineraalaa jira, albuudota jechuudha. Qabiyyee keemikaalaa isaan qaban irratti hundoofne hanganatti qoodna. Classification by predominant function irratti hundoofne yoo qoodnu dalagaa isaan kun dalagan faayidaa isaanii irratti hundoofne bakka sadiitti qoodna. Body building food nyaata qaama ijaaru. Kan akkam fa'aadha? Meat, milk, poultry, fish, egg, pulse warreen akkanaa kana. Foon, aannan, akka lukkuudha, qurxummii, killee fi kanneen akka ataraa fa'a. Energy giving food jira warreen anniisaa qaamaaf kennan. Warreen akkasii kun egaa siiriyaalii fa'a, midhaan, sugar, fat, oil warreen akkanaa kun warreen anniisaa kennan. Protective food jira ammaas nyaata ittisaa kan qaama kanarraa waa ittisan. Vegetable, fruit, milk warreen akkanaa kun warreen akka kuduraadhaa fi muduraa fa'aan warreen akka aannanii fa'aan nyaata ittisaa jala ramadaman. Inni biraa diet jechuun maali? Diet jechuun it is sequence of meal in a day. Haala guyyaa sa'aatii 24 kana keessatti namni itti sooratu santu diet jedhama. It is considered about eating style of individual. Amala namni itti nyaatu. Or a group. Takka gareen takka itti nyaatu. For example, some people may eat twice in a day and the other 3 or more. Warri gariin guyyaatti hogguu lama nyaatan. Gariin ammoo yeroo 3. Kun ammoo achii ol nyaatan. Adeemsi nyaata sa'aatii 24 keessatti namni nyaatu kun daayitii jedhama. Balanced diet jira. Nyaata madaalawaa. It is a food containing all nutrient in sufficient amount. Nyaata nutrientii gahaa of keessaa qabu. Nutrientoota hunda gahaa of keessaa qabu and in proper ratio. Akkasumas ratioon isaan wajji jiran kuni kan wal madaaltu. Santu nyaata madaalawaa jedhama. Kan tokkorra hin caalin jechuudha. It is a diet. Nyaata madaalawaa jechuun kuni nyaata maaliif keessaa qabu? All essential nutrientoota barbaachisoo ta'an hunda kan of keessaa qabu in the proportion that is optimal for long term health survival. Yeroo dheeraadhaaf jiraachuudhaa fi fayyaa qaamaatiif barbaachisoo kan ta'an hunda kan of keessaa qabuutu nyaata madaalawaa jedhama. Malnutrition jira. Malnutrition jechuun maali? Hanqina nyaataa jechuudha. It is a condition haala that result from an imbalance between dietary intake and requirement. Hanga ati fudhattee fi hanga qaamni barbaadu wal madaaluu dhabuurraa kan dhufuutu malnutrition jedhama. Malnutritioniin kun waa lama of keessaa qaba. It include undernutrition fi overnutrition jira. Undernutrition jechuun hangaa gad tahuu jechuudha. Which result from less food intake and hard physical work. Waa xiqqoo fudhateeti hedduu dalaga. Yeroo kana undernutrition jedhanii hanga qaamni barbaadu gad fudhate ammoo achii ol baasu jira. Overnutrition jechuun result from excess food intake and less physical activity. Hedduu nyaata waa xiqqishoo qofaa sochii qaamaa godhu. Irra kute jechuun nyaanni. Nutrient jechuun tun maali? Nutrient jechuun
active ingredient in food qabiyyee tokko qabiyyee waan nyaata keessa jiru santu nutrientii jedhama. And it plays structural or functional role of body. Qaama kanaaf qaamni kun akka dalagaa dalaguuf gahee olaanaa warreen taphatan sani nutrientiin. Over 40 nutrients are essential to health and growth. Nutrientoota 40 oliitu qaamni kun fayyaa akka tahuu fi akka guddatuuf gahee qaba. Mee nutrientoota kana adda qoodnu. Nutrientiin kun classification qaba. Classification kana karaa garaagaraatiin qooduu dandeenya. Macronutrientii fi micronutrientii jennee qooduu dandeenya. Warreen gurguddoo ta'anii fi xixiqqoo. Type 1 fi type 2 jennee qooduu dandeenya. Organic fi inorganic jechuu dandeenya. Essential fi non-essential jechuu dandeenya. Energy yielding fi not jechuu dandeenya. Warreen anniisaa oomishuu fi warreen anniisaan oomishne jennee adda qooduu dandeenya. Mee classification isaa kana tokko tokko ilaalla. Classifying nutrient essential fi non-essential jennee yoo qoodne immoo essential nutrient kan jennuun ka akkam. Nutrient the body either cannot make or cannot make enough to meet its need. Nutrientoota qaamni oomishuu hin dandeenye. Qaamni ofiif oomishachuu hin dandeenye. Takka immoo yoo oomishatellee hanga qaamaa gahu oomishuu hin dandeenyeeni essential nutrient jennaan. These nutrients warreen akkanaa kun nutrientoonni akkanaa kuni must be obtained from food. Nyaatarraa argaman. Ingested in some manner. Nyaachuudhaan. For example, warreen essential jennuun kun akkam fa'a? Vaayitaminoota fa'a. Mineraalota akka kaalshiyamiitii fi ayiraniidhaa fi mineraalota biraa fa'a. And some of amino acid fa'a. Proteiin jechuudha. Warreen akkanaa kun essential jedhaman. To be classified as essential nutrient. Amma gaa ulaagaadhaa jira. Nutrientiin takka essentialidha moo non-essentialidha jennee qooduudhaaf ulaagaa jira. Ulaagaa 3 barbaada. Ulaagaan isaa keessaa inni jalqabaa the biological function of nutrient is known. Akkaataan inni qaama kana keessatti dalagu beekamaa ta'uu qaba. Kan lammaffaa omission from diets. Nyaata keessaa inni sun hafuun lead to decline in biological function. Dalagaa qaamni dalagu kanarratti hanqina fiduu qaba. Essential jechuudha. Ulaagaan sadaffaa return of nutrients nyaata san bakka deebisuun restore biological function ta'uu qabdi. Qaama dalagaa dadhabe san bakka deebisuu qaba. Ulaagaa sadeen tana guutuu qaba. Essential nutrient jechuudha. Ka jalqabaa akkaataan inni qaama kana keessatti dalagu beekamuu qaba. Kan lammaffaa inni yoo qaama keessaa hafe nyaata keessaa hafe qaama irratti dhiibbaa fiduu qaba. Dhiibbaan inni fide sun yoommaas nyaata san kenniteef bakka yoo buuftee bakka deebi'uu qabdi. Ulaagaa sadeen tana guutuu qaba. Non-essential nutrient kan jennu. Non-essential jechuun warreen hedduun barbaachifne jechuudha. Body can make from other nutrient ingested. Qaamni nutrientoota biraa kan nyaataa wajji fudhatteerraa tolfachuu ka danda'u. Saniini non-essential jedhanii. For example, warreen akkam fa'a? Cholesterolii fa'a. Faatii keessa jira. Some amino acid. Amino acidii hunda osoo hin tahin garii. Warreen akkanaa kun non-essential jedhanii. Classification of nutrient by composition. Qabiyyee isaaniitiin yoo qoodne nutrientii kana. Organic nutrient fi inorganic nutrient jennee bakka lama qoodna. Organic nutrient kan jennuun contain carbon. Warreen kaarboniif keessaa qabuuni organic nutrient jennaan. Ka akkam fa'aa for example carbohydrate, lipid, protein, vitamin. Warreen akkanaa kun kaarbonii waaniif keessaa qabaniif organic nutrient jedhaman. Inorganic nutrient ammoo do not contain carbon. Kaarboniif keessaa qaban. For example mineral and water fi bishaan fa'a. Energy yielding fi non-energy yielding jennee yoo qoodne warreen anniisaa oomishuu fi
warreen anniisaan oomishne jennee yoo qoodne. Warreen anniisaa oomishan niwutirantoonni abbaa sadii jira. Enerjii yildiingi niwutirantiin abbaa sadii eenyu fa'a isaan? Kaarboohayidireetii, faatiidhaa fi pirootiin. Warreen kun enerjii yildiingi jedhanii. Nan enerjii yildiingiin abbaa lama. Water and vitamin. Bishaanii fi vitaminoota. The body use the energy yielding nutrient to fuel all activity. Amma qaamni anniisaa nyaatarraa oomishamu kana maal itti godhu? Wanni inni itti godhu akka fueliitti itti fayyadama, akka nadaajiitti, akka boba'aatti itti fayyadama. Sochii hundaafuu, sochii qaama keessa gaggeeffamtu hundaafuu. All energy yielding nutrient are caloric jedhaniin. Niwutirantoonni anniisaa oomishan hundi kaaloorii of keessaa qaban jedhama. Anniisaa kaalooriik jedhaniin. Kan biraa faankishinaal and growth nutrient jennee haa qoonnummaas. Warreen qaamaaf dalagaa qaamaa dalaganii fi warreen guddinaaf itti fayyadamu. Faankishinaaliin taayipii 1 jedhaniin. Growth nutrientiin taayipii 2 jedhaniin. Warreen taayipii 1 jala ramadaman kun mainly related to metabolic function. Sochii dalagaa qaamni dalagu kanatti hidha. Warreen akkam fa'a? Vaayitaaminoota fa'a, aayiraan, aayodii, salfar, kaalshiyamii fi koopparii. Warreen akkanaa kun faankishinaal niwutirantii jedhaman. Isaan kun has body store. Qaamni kuufachuu danda'a isaan kun. Reduce in concentration, weight deficiency. Yoonii fi hangisaa gad xiqqaate hanqina nama mudata. Specific sign of deficiency qaba. Yoo inni kun qaama keessaa gad xiqqaate mallattoo hir'ina isaa santu namarra mul'ata. Growth failure is not feature. Namni hanqina kanaa qabu qaamaatiitu hin daleenye malee guddinni isaa rakkoo hin qabu. Warreen taayipii 2 growth nutrient jedhaniin sun it is mainly related to growth. Guddinaan wajjin hariiroo qabu. Guddina qaamaatiif. Warreen akka zinkii fa'a, soodiyamii fa'a, kilooriin, fosforas, salfarii, maagniiziyam, pootaashiyam, essential amino acidii fi warreen akka naayitiroojiinii fa'ani warreen growth nutrient jedhaman. Isaan kana has no body store. Qaamni store hin godhu. Stable tissue concentration. Tishuu keessatti concentration isaa dhaabbataadha. Hin hir'atu jechuudha. No specific sign of deficiency. Hanqinni isaa qaamarratti hin mul'atu. Garuu mallattooleen nama kanarra mul'attu maali? Growth failure is dominant feature. Guddachuu dadhabuudha. Qaamni guddachuu dadhabuu fa'aatu irra mul'ata nama hanqina kanaa qabu. Akkasuma niwutirantii kana mee karaa biraatiin haa qoonnu. Classification depending on quantity needed. Hamma barbaadamu irratti hundoofnee yoo qoonnu hamma qaamni barbaadu. Macro nutrientii fi micro nutrientii jennee bakka lama qoonnu. Macro jechuun need relatively large amount. Warra qaamni hedduu barbaadu jechuudha. Hamma guddaa qaamni barbaadu. Ka akkam fa'aadha sun? Kaarboohayidireetii fi lipidiidhaa fi pirootiin. Warreen kun macro nutrientii jedhanii. Micro nutrientiin need relatively small amount. Hamma waa xiqqoodha barbaada qaamni. Hamma waa xiqqoo barbaada. Macro nutrientii kanaa fi micro nutrientii kana yoo qoonne dalagaa isaanii garagara. Macro nutrientiin kuni need to be transformed into smaller unit by body. Inni hedduu qaamni barbaadu kana yeroo qaama keessa seene ni xixiqqaata. Unitii xixiqqootti jijjiirama. Micro nutrientiin ammoo hanga waa xiqqoo qaamni haa barbaadu malee perform essential physiologic and structural function. Dalagaa caasaa qaamaatii fi akkasumas dalaguma qaamaatiifuu bu'uura inni kun. Micro nutrientiin kun hangi sun dhabamuu hin barbaadan. What are macro nutrients? Macro nutrientiin maali?
Macronutrients maali jedhamti yoo gaafatamte. Macronutrients are nutrients that provide calorie or energy to the body. Hiikkaan isaa gabaabaan kan nutrientoota qaamaaf anniisaa yookaan humna dhiheessan, humna kennan. Hiikkaan isaa macro jechuun macro means large jechuudha, guddaa jechuudha. They are nutrients needed in large amount jechuudha. Warreen hanga hedduu barbaadu qaamni. There are 3 types of macronutrients. Gosa 3 jira macronutrientiin kun kan qaamni hedduu barbaadu kun. Eenyufaa isaan? Carbohydrate, proteinii fi faatii. Macronutrients contribute to energy pool of the body. Energy qaamni parsantii 100 barbaadu kana isaan kana sadeeniitu dahiratee 100 guuta. Nyaata nyaattu keessaa kaarboohayidireetii irraa parsantii 45 irraa hanga 65 anniisaa argatta. Pirootiin irraa parsantii 10 irraa hanga 35 argatta. Faatii irraa 20 irraa hanga 35 argatta. Isaan kana sadeenii walitti dhufee energy pool of body parsantii 100 ta'a. Parsantii 100 qaamni barbaadu sun isaan kana sadeen irraa walitti argatta. While each of these macronutrients provide calorie, isaan kun sadeenuu anniisaa dhiyeessanillee amount of calories that each one provides vary. Hangi isaan kun anniisaa dhiyeessan garagara. Isaan kun sadeen anniisaa yoo kennanillee qaamaaf hangi isaan anniisaa kennan garagara. Fakkeenyaaf kaarboohayidireetiin provide 4 calorie per gram. Kaarboohayidireetii giraama tokko yoo nyaatte anniisaa kaaloorii 4 irraa argatta. Protein is provide 4 calorie per gram. Yookaan immoo 5.2 kilo calorie per gram is removed as metabolized energy. Yeroonii fi qaama keessa dhaqee metabolismiin gaggeeffame 5.2 mallee qaamaaf kennuu danda'a. Proteiniin. Faatiinu. Fat is provide 9 calorie per gram. Giraama tokkotti kaaloorii 9 qaamaaf kennuu danda'a. Isaan kun sadeen nyaata anniisaa qaamaaf kennu ta'anillee hangi isaan anniisaa qaamaa kennan garagara ta'uu si agarsiisu jira. Besides, isaan kana malee beside carbohydrate, protein and fat, carbohydrateidhaa fi proteinidhaa fi faatii kana malee the only other substances that deliver calories alcohol. Wanti qaamaaf anniisaa kennu kabiraa kana alatti alkoolii qofaa jira. Alkooliin hangam takka kenna qaamaaf? Alcohol is provide 7 calorie per gram. Giraamatti kaaloorii 7 kennaaf. Garuu it is not macronutrient. Macronutrientidhaa miti inni kun. Because we do not need it for survival. Jiraachuudhaaf isa kana hin barbaannu. Alkoolii kana